Odoo gammachiisaa hawaasa Harargee lixaa saboota didanii fi naannoo Simaraaf konferansii guddoo qubsuma ulamaa yoo kaa'u majlisaa gaggeessuuf qophii isaa xumure hawaasa naannichaa fi keessummoota gurguddoo akkasuma ulamaaotaa fi munashidootaas afeeraati jira. Keessummoota afeeraman keessaa muraasni Sheekh Amin Ibro itti gaafatamaa daa'iwwanii fi imaamman Itoophiyaa, Sheekh Jamaal Muusaa pirezidaantii majlisa naannoo Oromiyaa, Sheekh Muhammad Abdurrahmaan itti gaafatamaa dhimma Islaamaa godina Harargee lixaa, Sheekh Muhammad Zabur itti gaafatamaa gamtaa ulamaaota godina Harargee lixaa, Ustaaz Hakim Hassan, gaazexeessaa TV Islaamaa Ustaaz Adam Hussein, Ustaaz Abdosh, Munashid Najjaash Muhammadii fi kan biraatis hedduudha. Kanaafuu hawaasni asaboota didanii fi naannoon hundi konferansii guddoo tanarraa qooda fudhachuudhaan majlisa guddaa kanaa waliin qubsiifnu jechuun kabajaa fi jaalalaan isin afeerra. Bakki asaboota magaalaa jaalalaa mooraa madrasaa keessa hoggaa ta'u guyyaan gurraandhala 19 bara 2015 yookaan Febraarii 26 bara 2023 yookiin Shaabaana 5 bara 1444 ganama sa'a lamaa cinaa irraa eegaleeti. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 910 8725 yookiinis Duwwaa 912 36 47 halaw jechuu ni dandeessan. Koree qindeessituu majlisa asaboota didanii.